VOA afaan Oromoo caqasuu jirtan. VOA afaan Oromoo wixataa gijimaataa galgala sa'aatii 2:00 haga sa'aatii 3:00 meetirabaanii 22-25-31 fi VOA 24 naayil sa'aatirra caqasuu jirtan laayyuu jalqabne. Sora lafeeti. Arguyyaa roobii muddeen sagale barhum 2020 keessi jirra. Waan arsanii qopheessin oduun jalqabne. Galanni nutti hima achi waan afeddachaan. Attam oltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kunoo. Muummichi ministeera Itiyoophiyaa Abiyyi Ahmed daawwannaa sirnawaa fi Keeniyaatti malanii jiru. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuruu Keenyaataaf muummichi ministeera Abiyyi piroojeektii daandii Itiyoophiyaa Keeniyaa wajjin wal argisiisu keessaa seensa daangaa kan magaalaa Moyyaalee eebbisanii jiru. Piroojeektiin kun daldalaaf investimentii jajjabeessuuf akka gargaaru hoogganoonni lameen ibsanii jiran. Dr. Abiyyi bulchiisi isaanii fedhii hawaasa naannoo guutuuf kan hojjetu ta'uu ibsanii hawaasni naannoo daangaa waliin jiraatan walta'iinsa hawaasaa siyaasaa qabaachuudhaan misooma biyyootii lameeniif akka gumaachan gaafatan. Uummanni biyyootii lameenii kan naannoo daangaa jiraatu piroojeektii kanarraa bu'aa argamuun akka gargaaramaniif kan hubachiisan immoo pireezidaantii Keeniyaa Uhuruu Keenyaataa turan oduu booda gabaasa qabna. Mootummaan Itiyoophiyaa hoogganotaa fi miseensota isaa hidhaa keessaa akka baasuuf koongiresiin federaala Oromoo gaafatee jira. Isaan kun hidhaa hin ba'an taanaan filannoo dhufutti hirmaachuuf karakkatu ta'uu beekseera. Oduu booda gabaasa qabna. Duula seera eegsisuu ka bulchiisa naannoo Tigraay keessatti gaggeeffame warra badii hojjetan seera duratti dhiyeessuuf malee kan uummata Tigraay irratti fuulleeffate miti jechuudhaan bulchiisi magaalaa Adaamaa ibsee jira. Haala yeroo kan ilaaleen bulchiisi magaalaa Adaamaa har'a dhalattoota Tigraay waliin marii gaggeesseera. Muktaar Jamaal Adaamaarraa gabaasa nu erge qaba. Mariin har'a Adaamaatti dhalattoota saba Tigraay fi bulchiinsa magaalaa Adaamaa gidduutti taasifame dhimma waqtaawaa waraana naannoo Tigraayitti taasifamaatiin jiru irratti xiyyeeffateetiin jira. Hirmaattonni waltajjichaallee yaada kaasaniin akkaataan duulli kun itti taasifame keessaafuu tamsaasni gama miidiyaatiin darbaatiin turee fi namoota afaan Tigree haasa'an jedhamu sirrii kan hin taanee fi baay'ee nu mufachiisee jira hamilees nu cabse jedhan. Adeemsa kana keessatti sirnaa fi saba adda baasaniitiin ilaaluun barbaachisaadha kan jedhan hirmaattonni waltajjichaa tarkaanfiin addi bilisa baasaa uummata Tigraay raayyaa ittisa biyyaa irratti fudhate kan nu gaddisiiseedhas jedhan. Raayyaan ittisaa diina harkatti osoo du'e ta'ee hin gaabbinuu ture. Aantee isaatiin haleelamuun nu gaddisiisee jira. Ajjechaa raayyaa ittisaa irratti taasifame Waaqayyo sababa godhee rakkoo uummata Tigraay dhaqqabee boohichaa fi rakkoon akka raawwatuuf ta'ee jira jedhan. Hirmaataan gama biraa ammoo lolli kun lola obbolaa lamaan gidduutti taasifame jechuudhaan ibsaniitiin hin jiru. Tigraayም የልጆች አባት ነኝ 3 ልጆች አሉ እኔ በዚህ ሰዓት ላይ በሚካሄደው ውጊያ ደስተኛ አይደለሁም። Ani Tigreedha. Ilmaan 3 qaba. Lola amma taasifamaatiin jirutti gammachuu hin qabu. Eenyumallee deeggaruus hin dandeenye. Sababni isaas ilmi kiyya tokko humna addaa Tigraay keessa jira. Inni tokko ammoo abini. Ilmaan kiyya lamaantuu wal waraanaatiin jira jechuudha. Kuni maal jechuudha? Kanaafuu akkanaaf galutti tokkoon kennayyuu mo'ataa miti. Kan hinjifannoo argataatiin jiru Isaayyaas Afeworqiitii fi Gibsi. Nuti wal nyaataa jirra. Raayyaan ittisaa yoo du'es Itoophiyaatu du'e. Dargaggeessi Tigraay tokko yoo du'es Itoophiyaatu du'e. Nuti ofumaa wal nyaannee boriif humna keenya wal dadhabsiisaatiin jirra jedhan. Akkaataan ibsa walumaa galatti dimshaashaan ibsamaatiin turee fi kanneen biroo sirrii hin taane ta'uu waltajjicharraa kan himame yoo ta'u lolli kunis kan taasifamaatiin jiru uummata irratti osoo hin ta'in humna badii qofa irratti jedhu. Waajjira badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Adaamaatti itti gaafatamaan dhimma siyaasaa obbo Abdul Jaliil Abdurroo. የኢትዮጵያ ሕዝብ የታገለው ከትግራይ ሕዝብ ጋር አይደለም ከአጥፊዎች ጋር ነው። Uummanni Itoophiyaa kan qabsaa'e saba Tigraay waliin miti yakkamtoota waliin malee hanga ammaa eenyutuu nu keessaa buqqa'e eenyutuu nu keessaa miidhame tokkos taanaaniin ollaa isaatitti namni saba Tigraay miidhe hin jiru jedhan. Itti gaafatamaan waajjira badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Alamaayyoo Tulluu gama isaaniitiin lola kanarratti kan hinjifate uummata Itoophiyaatii fi raayyaa
ittisa biyyaati jedhanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa. Godina Harargee Bahaa keessatti saganta'iinsa gaggeeffameen meeshaalee waraanaa adda addaa argamu waajjirri poolisii godina sanaaf itti gaafatamaa hariiroo uummataa akka ta'an Inspektar Tolosaa Gooshuu VOA'f ibsaniiru. Bulchiisa naannoo Tigraay irratti tarkaanfiin waraanaa fudhatamuu ega jalqabe onkololeessa 23 bara 2013 jalqabee baatii tokko yeroo ta'uuf sakatta'aa ta'een meeshaalee waraanaan alattis waanni adda addaa argamuu ibsaniiru. Namoota 473 meeshaalee kana waliin hidhata qabu jedhamuun to'annaa jala ooluu fi 375 immoo mana murtiitti dhiyaachuuf ragaan irratti qulqullaa'aa akka jiru ta'uu Inspektar Tolosaan ibsaniiru. Kanneen keessaa miseensonni Oneg Shanee jiraachuu isaanii ibsameera jechuudhaan Addis Chakkol gabaaseera. Boordiin guutuu biyyaa kan Itoophiyaaf kanneen dhimmi filannoo isaan ilaallatu hundumtuu filannoo waliigalaa walakkeessaa bara 2021 gaggeeffamuuf saganteeffame yeroo biraatti akka dabarsan paartiin Baaldaraas gaafatee jira. Ibsa roobii har'aa baaseenis muuxannoo biyyootii mootummaa abbaa irreerraa gara deemokiraatawaa ta'etti ce'an irraa argameen falmii kana dhiyeessee jedheera. Kana malees paarlaamaan adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF Oneg Shanee kan ittiin jedhe jaarmiyoota shororkeessotaa jechuudhaan akka labsu gaafatee jira. Miseensonni paarlaamaa Itoophiyaa mootummaan wixinee murtii dhiyeessuun gareen lameenni shororkeessota jechuun akka raggaasifamuuf gaafataa turan. Paartiin biyya bulchaa jiru garuu siyaasa Itoophiyaa keessatti qoodi TPLF qabaatu kan ilaaleen murtiin dhumaa akka hin kennamin jiru ibsaniiru jechuudhaan Mallaskaachoo Ammahaa Finfinneerraa gabaaseera. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biriteen biyyootii gama dhiyaa keessaa tallaalii farra dhukkuba COVID-19 hedduu kennitee guyyaa tokko booda biyyi tokkummaa Araboota Imireetotaa immoo tallaalii Chaayinaan qopheessite dhukkuba COVID-19 kan sadarkaa giddugaleessaaf hamaa ta'e harka 86 fayyisuun quubsaa ta'uusaa ibsitee jirti. Ministeerri fayyaa kan Imireetotaa har'a tallaalii kana laalchisee akka ibsanitti tallaalii kaampaanii dawaalee kan mootummaa Chaayinaatu oomishe. Chaayinaan baatii fulbaana keessa namoota 31,000 fedhii isaaniin kan tallaalte yoo ta'u isaan kunis biyyoota 125 keessatti akka ta'e ibsameera. Tallaaliin kun sodaa yookaan yaaddoo fayyaa jabaa hin qabu jedhameera. Kan pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsiif filataman Joo Baayiden ministeera manneenii fi misooma magaalaa akka ta'aniif Marsiyaa Faaj maqaa dha'uuf ka jiran ta'uu maddeen oduu Yuunaayitid Isteets ibsaa jiru. Ministeera qonnaaf immoo Taam Vilsaak maqaa kadha'an yoo ta'u namni kun bara bulchiisa pireezidaant Baaraak Obaamaa aangoo kanarra waggaa 8 tajaajilan. Yeroo sana Baayiden immoo ittaanaa pireezidaantii ta'uudhaan tajaajilaa turan. Vilsaak duraan bulchaa kutaa Aayowaa ka turan yoo ta'u kutaan kun oomisha qonnaa biyyattiif akkaan barbaachistuu ta'uun ibsameera. Oduun keenya kanuma. Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Karaa guddaayyaa Itoophiyaa fi Keenyaa waltiin daandaan ardha mooyyalatti eebbisan. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahimedii fi pireezidaantii keenya Uhuruu Keenyaataatti itti dhufe. Eebbisuun irratti muummeen ministeera Itoophiyaa ABO fi Alshabaabi naga booressanii jedhe biyyatti akkumatti naannoo suni lafa eeggatu gaafatellee. ABO'n ammoo yoo muummeen ministeeraa kan jedhe tunini dogongori jedhe qalmoo daawwititti erge. Muummeen ministeera Abiy Ahmed daawwannaa guyyaa lamaaf Keeniyaa jiru. Har'a karaa Moyyaalee gara ollaa Keeniyaa akka seenan Abiy Ahmed ijaarsa daandii hawaasaa haga Moyyaalee fi Isiyooloo haga Moyyaalee kiiloomeetira 1,000 dheeratu pireezidaantii Keeniyaa Uhuruu Keenyaattaa duuka eebbisanii jiru. Fuula daandii tokkoon tajaajila guutuu kan kennu daandiin guddaan biyyoota lameeniin ijaarame kuni lammiilee Itoophiyaa fi Keeniyaaf carraa hojii gaarii banaa jiru gaggeessitoonni lameen yoo dubbatanis muummeen ministeera Abiy Ahmed xumuramuun daandii kun warra naannoo kana jiraatuu fi misraachoo guddaadha jedhan. Isin maatii tokko afaan tokko dubbattu aadaan keessan tokko fedhiin keessanillee tokko nageenya keessan eegsisuu badhaadhina Moyyaalee biyya lamaan keessa jiran fiduu tokkummaa keessan jajjabeessuu boordaree akka bishaan kana caccabsanii tokkummaa keessan eeguun isinirraa eegama jabaadhaa gam keenyaan pireezidaant Uhuruu waliin ta'uudhaan naannoo kana jijjiiruuf naannoo kana akkuma biyyoota ollaa hundaaf fakkii ta'u gochuuf fedhii guddaa qabna
jalqabbiin kun baay'ee gaariidha. Jabaadhaa waliin taanee gara badhaadhinaatti waliin guddanna. Nu jiraadhaa baay'ee gammadee jira sin arguu kootti. Akkaataa kanaan si wajjin dubbachuus waan guddaa waan ta'eef ulfaadhaa. Thank you very much. Muummeen ministeera Abiy waan nageenyaa irratti keessumaa jiraattonni naannoo akka nageenya naannoo isaanii hordofan gaafatanii OLF yookaan immoo ABO fi Al-Shabaab warra naannoo kana nagaa dhorkuu jechaan eegganii jiru. My message for him today is just like the infrastructure, we should work on peace and security of this area. Because peace is a foundation for everything we are aspiring to transform the life of our people. If we could eliminate Al-Shabaab and OLF from this region. Akkas jedhu muummeen ministeera Abiy wanti ani isinii dhaamu kaan akkuma daandiin kun hojjetamee akka xumuramu shoora taphattan gama nageenya eegsisuutiinis akkasuma itti gaafatamummaa keessan akka baatanudha. Sababni isaas nagaa malee uummata keenyaaf nuti wanta akka raawwachuu waan hin dandeenyeef. Keessumaa ABO fi Al-Shabaabiin naannoo kan keessaa yoo baasne lammiilee as jiraatan kana akka obbolaatti gammachuudhaan akka wal faana jiraatan taasisuun hagam akka danda'amu ilaaluu dandeessu jechuun dubbatu. Muummeen ministeera Abiy Ahmediin Mooyaaleetti kasimatan pirezidaantii Keeniyaattaanis dhimma lama irratti xiyyeeffatanii dubbatan. Tokko waa'ee diinagdeeti. Keessumaa walitti dhufeenya nagaa akka qaban Keeniyaa fi Itoophiyaan gama diinagdeetiinis waliin tumsuu qabu jedhan. What we want, brothers and sisters, is to see a deepening of the integration between our two countries. Akkas jedhu Keeniyaattaan wanti nuti feenu walitti dhufeenyi biyyoota lameenii akka fooyya'udha. Kun dhugaa akka ta'uuf ammoo isin warri Mooyyaalee gama Itoophiyaa fi Keeniyaa keessa jiraattan ga'ee guddaa qabdu. Bulchaan Maarsabiit Mohaammed Aliinuu akka jedhe Mooyyaaleen kun akkuma Dubaay giddugala daldalaa naannoo kanaa ta'uu malte. Dargaggoonni Itoophiyaa fi Keeniyaa dhufanii carraa Mooyyaaleen jirurraa fayyadamoo ta'uu qabu. Kun dhugoomnaan michummaan keenya dhugaadha jedhu Keeniyaattaan dubbatan. Lammii irratti Keeniyaattaan kan dubbatan waa'ee nageenyaati. Keeniyaattaan nageenyi bu'uura waa maraa ta'uu eeranii sagantaa muummee ministeera Abiy Ahmed turmaata isaanii Keeniyaa guyyaa lamaa keessatti qabanis yeroodhuma kana ifoomsanii jiru. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed dubbii isaanii irraa keessatti OLF yookaan ABO maqaa shororkeessummaan himachuu laalchisee yaada akka kennan obbo Battee Urgeessaa yeroo hoogganaa sabquunnamtii ABO kata'an gaafannee turre. Akkas jedhu obbo Batteen. Kana dubbatan taanaan ani dogoggora guddaa hojjetan jedhee yaada. Maaliif dhaabni keenya biyya keessatti galmaa'ee egaa maratti ol ta'iinsi ta'een booda biyya keessatti galmaa'ee hojii siyaasaa ijaarsaa uummataa hojjetaa jira. Karaa nagaatiin biiroo kana keessa socho'aa jira. Seera adda addaatis marii adda addaa isaanii waliin illee dabalatee godhamaa ture amma saaluma kanaan jira akkamittiin sadarkaa kanatti biyya ollaatti bahanii kana dubbachuu akka danda'an barree kun dogoggora guddaadha akka kun. Obbo Batteen yeroo ta'een akkasii uumamu haalli paartileen siyaasaa itti wal gaafatanis jiraachuu dabalanii eeranii jiru. Turtii isaanii guyyaa lamaaf turu jedhameen muummeen ministeera Abiy Ahmed boruu gara Keeniyaa kutaa bulchiinsa Lamuu dhaqanii qaama piroojeektii arrabbiisanii ilaaluu jedhameetu eegama. Ingiliffaan laabsee jechaan kan beekamu piroojeektiin diriirsa bu'uuraalee misoomaa bara 1975 kan yaadame yoo ta'u galmi isaas Itoophiyaa dabalatee biyyoottan Afrikaa bahaa gama bu'uuraalee misoomaatiin wal qunnamsiisuudha. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Naayiroobii. Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan akka bulchootii paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo jedhanitti mootummaan filannoon qophaa'uun duratti miseensotaa fi itti gaafatamtooti kafaa'uu hidha jiran hidhaa ba'uu malani. Kana irratti deebii mootummaa irraan arganne Tsahaay Daamtootti Dr. Mararaa Guddinaa itti gaafatamaa paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo dubbise kuno. Ibsi Koongireesiin Federaalaa Oromoo har'a baase mootummaan biyya bulchaa jiru filannoo biyyaalessaa bara kana gaggeeffamuuf jiru irratti qophii taasisaa jira kan jedhu irratti fuulleffata. Filannoon dura garuu dhimmoonni ilaalamuu qaban jira jechuudhaan dura taa'an paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa dubbataniiru. Dura taa'an paartichaa Piroofeesar Mararaan akka jedhanitti waliigalteen biyyaalessaa uumamuu danda'u qaba. Kun dhimma ijootii jedhan. Dirree siyaasaa bal'isuuf ammoo miseensonnii fi hooggantoonni paartilee morkattootaa hiikamuu qabu jechuun ibsaniiru. Boordiin filannoos mootummaanis waan filannaa kana kaasaa jira. Rakkoon immoo nuti durii filannaa kana qabachaa jiru ammoonatti hin hiikamne. Jaaganaa filannaa kana itti deemuudhaa fi mootummaanis waan isarraa eegamu hiikuutu irra jira.
hojjechuutu irra jira isa jedhu yaadachiisuu jechuun egaa dirreen siyaasaa kun akkuma dhiphatetti jira. Dirree kana bal'isuu barbaachisa. Inni nuti nagaadhaan dhugaadhaan filannaa kana deemsisuudhaa fi waliigalteen biyyaa hin barbaachisaa. Mormituunis mootummaanis waliigalee filannaa kanatti hojjete malee filannaatti deemuudhaafis rakkoo qaba. Gaafa filannaas rakkoon dhufuu hin danda'a. Filannaa booddees immoo sagalee sabaa sana akka hin taanetti ho'atame akka hin taanetti odeeme wallabbiin gadhee dhufuu hin danda'a. Yaa kana waliigaltee biyyaa dura uumnee filannaa nagaa filannaa dhugaa deemsisuu baannee innus rakkisaa kuni mootummaan yaaduutu irra jira. Itoophiyaatti filannoo dhugaa gaggeessuun dimokiraasiin dhugaa akka lafa qabatuuf yoo barbaadame haal dureen xumuramuu qabus jira jechuudhaan Piroofeesar Mararaan itti dabalanii dubbatan. Namni keenya baay'een hidhameera. Waajjirri keenyas immoo iddoo baay'eetti iddoo lamaa tokko otoo hin taane iddoo baay'eetti cufameera. Isa kanas immoo hiikoo barbaachisaa jallallee filannaatti galuu duwwaa osoo hin taane wanti hiikamu baay'een ijaa jiru kana gubbaatti qaamni ilaalchisu mootummaan hojii hojjechuutu irra jira. Boordii filannoonis kana akkasumas gargaaruutu irra jira. Filannaa duwwaa jechuun bu'aa guddaa fiduu hin danda'u. Filannaan kun nagaa fiduutu irra jira. Filannaan kun filannaa dhugaa fiduutu irra jira. Filannaan kun dimookiraasii akka dhalatu gochuu danda'uutu irra jira. Filannaan kun biyyi kun gara guddinaatti deemuu danda'uutu irra jira. Isaa kanaa filannaan kun kana waan baay'ee kana waan gurguddoo kana waggaa 50 ol waan keessa turre kana gara ta'utti deemsuudhaaf waliigaltee biyyaa qabatee yoo deeme wayyaa karaa kanitti yaadamu isa jedhu sana yaadachiisuudhaaf. Marii mootummaan paartilee morkattoota waliin taasisaa jirus quubsaa miti jechuudhaan ibsaniiru Piroofeesar Mararaan. Qooda fudhachaa jira baay'ee isaatti garuu baay'ee isa nuti eenyurraa isa nuti barbaadnurraa waliigaltee biyyaa jennee biyyi kun gara nagaatti gara sirna dimookiraasii dhugaatti gara filannaa dhugaatti deemsuudhaafi gahaa miti baay'ee gadidhaa jechuudha. Wanti deemaa jiru quubsaan jiru. Dubbatama malee gochaan hojiirra oolaan jiru. Yeroo hunda jennee waanuma akkasii dubbannee deemnaa boordii filannoonis mootummaanis hin dhawaame garuu qabatamaan waan lafarra jijjiiruu wanti danda'e hin jiru. Sun immoo hiikamuu baannaan akkasuma filannaa jennee filannaan taanetti soo galle akka hin taanetti filannaa sana keessaa bahuutu dhufa. Akkuma isin beektan kana filannaa kana duraatti jeequmsi gadheen ka'uu hin danda'a. Muu nageenya fida jedhamu sirna dimookiraasii dhala inni jedhamu sana gara fuulduraatti gara duubaatti nu deebisuu danda'uu fi yeroodhaanii of eeggannoo kan akka ta'utti qaama hunduu akka dhaga'u akka beekee waan barbaachisu hojjetu yaadachiisaa jirraa jechuudha. Komii Koongireesiin Federaalaa Oromoo kaase kanarratti hoggansa paartii badhaadhinaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqii taasisne har'aaf milkoofni. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa. Viiyoo Afaan Oromoo Viiyoo 24 meetirabaandii irra caqasuu jirtan. Kamkaaniin ammoo waan caqasuu jirtan kana wixataa hanga jimaataatti raadiyoon Ahaduu FM 94.3 irratti halkan sa'aatii 4tti hirrisanii deebi'an achirrallee caqasuu dandeettan. Beenishaangul Gumuz guyyaan inni hidhattoota naannoo isaa keessa jiranii harka kennadhaa jedhe torban tokko yaayyuu dhumatanii hagammaan namni harka kennatiin jiruu jedhe. Ammallee harka kennadhaa gaafachuu jira jedhan. Tanuma keessatti akka bulchiinsi biiroo odeeffannoo naannoo sunii jedhetti hidhattooti nama 23 fixanii jedhan. Naakor malkaatti erge. Pireezidaantiin naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Ashaallee Hassan qaamoleen hidhatanii godina Matakkal keessa socho'anii fi gocha badii raawwatan guyyoota muraasa keessatti harka isaanii akka isaan kennatan erga yaadachiisanii torban tokko darbee jira. Haa ta'u malee hanga ammaatti namootni meeshaa hiikkatanii galan jiraachuuf dhabuu laalchisee itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallasa Bayyana akkas jedhanii jiru. Biyya kana keessatti TPLF waggoota 27 darban keessatti shira siyaasaa, shira dinagdee fi shiroota kanneen biroo raawwataa turee jira. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessumaa godina Matakkalitti ammoo dhabamuu nagaa uumamuuf abbummaan kan raawwachiisaa ture hambaalee TPLF irraa hafan akka ta'an ni beekama. Ajjeechaa namootaa, manca'uu qabeenyaaf buqqaatii uummataatiif gahee guddaa taphataa ture jira. Naannoo keenyatti somba TPLF'n qaamoleen argamanii fi hidhatanii socho'an akka gama nagaatiin torban tokko keessatti pireezidaantiin naannoo Beenishaangul Gumuz Ashaallee Hassan waamicha dhiyeessanii turani. Haa ta'u malee hanga ammaatti farri nagaa
meeshaa waraansaa hiikkatee gama nagaatiin galee hin jiru jedhan obbo Mallasan ammas carraan jiraa jechuun dubbatanii jiru. Ammallee balbalichi banaadha. Qabsoo gama nagaatiin falmadhaa qaamni jedhu kamuu meeshaa hiikkachuudhaan harka kennatee galuu danda'a. Carraa lammaffaan garuu yoo harka hin kennatan ta'e tarkaanfiin fudhatamu cimee itti fufa. Waan juuntaan ragee hojiitti akka hiikamu gochuu qofaatu eegama jedhan qaamolee gama nagaatiin harka isaanii kennatanii hin seennee fi godina Matakkal aanaa Daangur bakka lakkoofsa 3 jedhamee waamutti qaamolee isaan farreen nageenyaa jedhanii waaman lammiilee nagaa irratti haleellaa raawwachuudhaaf osoo socho'anii namoonni 23 ta'an qaamolee humna nagaa eegumsaa mootummaatiin ajjeefamanii jiru. Meeshaa isaan qabatanii socho'aa turan 3 boojamee jira jedhanii jiru obbo Mallasan. Obbo Mallasan godina Matakkal keessatti nagaaf tasgabbiin akka hin jiraanne qaamoleen hojjetan 2 jedhu. Qaamolee kanneen kan sochoosu addarrummaadhaan TPLFdha. Keessumaa Gaaleessaaf gandoota naannawaa Gaaleessaa jiran keessatti sochiin Oneg Shanee ni mul'ata. Rakkoo nageenyaa isaan uumaniin lammiileen nagaa du'anii jiru. Heddummootni qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru. Naannawa Dibaaxii aanaa Buulanitti sosochii Dimookiraatawaa uummata Beenishaangul Gumuz Gohodeeniin alatti sochiin Oneg Shanees ni mul'ata. Humnoota farra nagaa lammeen kana balleessuuf yeroo kamirrayyuu caalaa cimnee hojjetaa jirra jedhan itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz. Geggeessitoota sosochii Dimookiraatawaa uummata Gumuz Gohodeen akkasumas qaamolee isaan Oneg Shanee jedhanii waaman isaan immoo waraana bilisummaa Oromoofiin jedhan dhimma kana irratti bilbilaan argannee dubbisuuf yaaliin taasifne hin milkoofne. Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bilisummaa guutaa gaaffiif deebii kanaan dura taasisaniin Oromiyaan ala naannoo biraatti hin sochoonu waraanas hin qabnu jedhanii turan. Wayita bulchiinsi naannoo Beenishaangul Gumuz qaamoleen hidhatan gama nagaatiin harka kennatanii akka seenan waamicha dhiyeessaa jiru kanatti godina Matakkal aanaa Dibaaxee bakka Siidoo jedhamutti lammiileen nagaa ajjeefamuu akka quba qaban itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallasa Bayyana ibsanii jiru. Qonnaan bultootni oomisha isaanii kan sassaabbatan yoo ta'e qaamolee nagaa eegumsaa mootummaa hidhattoota gandaa fi milishaa akkasumas namoota dhuunfaatiin meeshaa qabaniin deeggaramanii oomisha isaanii sassaabbachuu qabu yookaan ammoo gareedhaan akka midhaan isaanii sassaabbatan kallattiin kennamee jira. Kun osoo kanaan jiru jidduu kana aanaa Dibaaxee ganda Siidootti qonnaan bultoota oomisha isaanii dhuunfaatiin sassaabbatan irratti qaamoleen hidhatan tarkaanfii fudhatanii jiru. Lakkoofsa namoota du'anii ammaaf hin beeku jedhan. Ajjechaa lammiilee nagaa irratti godina Matakkal keessatti raawwatamaa ture hordofuudhaan lammiilee hedduu qe'ee ofiirraa buqqa'aniif deeggarsa guyyuu taasifamuun alatti haala ittiin gara qe'ee ofiitti deebi'anii fi deebisanii dhaabuun danda'amu irratti mootummaa federaalaa wajjin mari'achaa jirra jechuun obbo Mallasan itti dabalanii ibsanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa. Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina. Misooma kan milkaa'e gochuuf yaadawwan haaraa maddisiisuuf tattaaffii godhamuun jaarmiyaan gargaarsa misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi laaboraatooriin dhaaba misooma sadarkaa addunyaa sagantaa hojii misoomaa uumuu qopheessee jira. Daayirektarri olaanaan waajjira laaboraatoorii misooma addunyaa Haarii Baadar akka jedhanitti kun namni addunyaa kamiinuu keessa jiru yeroo kamittuu yaada gaarii ta'e malatti dhiyeessuu danda'uudha jedhan. Then the lab will work with them. It is an evidence-based process where it is paid for performance at certain milestones as well as capacity building and building. Innaa sanatti laaboraatooriin sun isaan waliin hojjeta. Hojiiwwan murtaa'oo ta'aniif kaffaltii ragaa irratti hundaa'ee jira. Akkasumas dandeettii uumuuf michummaa aadaan hin baratamne uumuudhaan misooma biyya isaaniif biyya kabiroo keessaaf bu'aa qixxee ta'e gumaachuu danda'u jedhan. Sagantaa misooma daldalaa uumuuf USAID'n furmaata bayii qabu horachuuf waaltaa dhuunfaa mindeessuudhaan hojjetaa jira. Fakkeenyaaf Phoenix International jedhan daayirektarichi Baadar. Phoenix will go out and they'll put a solar array on an individual person's home that can supply a certain amount of electricity over time during the course of a day. Dhaabi Phoenix mana nama dhuunfaatti soolaarii guyyaatti humna ibsaa hanga tokko maddisiisu galchaaf. Namni sun guyyaa sanaaf gatii isaa baasuu danda'a taanaan guyyaatti saantima 33 baase haa jennu. Sana booda saatalaayitii karaa waajjira isaanii haadhoo suwichii soolaarii ittiin qabsiisaniif dhaamsan qopheessuudhaan wal quunnamuu danda'u.
Kunis ennaa naannoo ibsaan hin jirrerraa fagoo ta'an fayyadama elektirikiif mala ajaa'ibaati jedhan. Kan hojii isaa bal'isuuf deeggarsa maallaqaa barbaadu Phoenix USAID biraa investimantiidhaaf kan oolu gaafatee jira. USAID biraas $1 miliyoona argateera. Phoenix maallaqa sana hojii isaa babal'isuu maallaqatti dabalaa investii gochuudhaan hojii isaa guddisuuf itti gargaarameera. Kanaaf namoonni aksiyoonii qaban doofummaa dhabamsiisuuf kan gargaaru mala tajaajila ibsaa argamsiisu qopheessinee jirra. Oomisha qonnaaf oolaa beela hanqisuudhaafis ni gargaara. Kun immoo guddina dinagdeef gumaacha. Sababiin isaas hiyyummaa cimaa dhabamsiisuuf dhimma ijoo kan ta'e keessaa namni tokko misooma bu'uuraa dijitaalii addunyaa waliin akka wal argu gochuudha jedhu Baadar. Kunis bayii fakkeenyummaa kan Phoenix ilaaluun ni danda'ama. Garuu innaa akkaan isa barbaachisatti laaboraatoorii misooma addunyaa kan USAIDtu deeggarsa godheef jedhan jechuudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumura. Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture. Meetikoo gattaa'imee ija keessa si ilaalaa akka ajaa'ibaa. Meetikoo gattaa'imee ija keessa si ilaalaa akka ajaa'ibaa. Waan jarjartu fakkaata jarjariin suuta. Taayina haasoysiisi akka siifta hundarra akka ajaa'ibaa. Aduu qabbaneeffattee ifirraa deemu wayyaa akkasumas sin ilaala yoo si ilaalee nan fayyaa akka ajaa'ibaa. Meetikoo gattaa'imee ija keessa si ilaalaa akka ajaa'ibaa. Meetikoo gattaa'imee ija keessa si ilaalaa akka ajaa'ibaa. Dhaga'i waan an sitti himu gattaayaa fuura fudhu. Galuufin jarjariini haadha bannu waliin akka ajaa'ibaa. Maalumaaf na sodaata an argaatoo na meeyta sobdeen an qabbatiini na jaaladhu dhugaani akka ajaa'ibaa. Meetikoo gattaa'imee ija keessa si ilaalaa akka ajaa'ibaa. Meetikoo gattaa'imee ija keessa si ilaalaa akka ajaa'ibaa. Maalumaaf na sodaata an argaatoo na beekta. Sobdeen an qabbatiini na jaaladhu dhugaani akka ajaa'ibaa. Garaasi haa ta'uusaa fi taliila akka bishaanii gammachuudhaan jiraanne dabarsiina waliin akka ajaa'ibaa. Meetikoo gattaa'imee ija keessa si ilaalaa akka ajaa'ibaa. Meetikoo gattaa'imee ija keessa si ilaalaa akka ajaa'ibaa. Waan jarjartu fakkaata jarjariin suuta taayina haasoysiisi akka siifta hundarra. Tarreetanum taboriitiif waldachaan naga keessanuu bula sagantaa afaan Amaaraatti ta'an Ansoora Alaaqeeti.